Komiilee hawaasaa rubiratti dhiyaataa jiran jechuudhaan Jawaar yeroo boqonnaa isaa keessatti mootummaa hirriba dhoorgaati jira. Gatiin boba'aa dabaluu inumayyuu kan mootummaan kaahee 100 jedhamee osoo jiru 300 bitaatiin jira jechuudhaan mindaa hojjettoota mootummaatii fi boba'aan dabaluudhaan wal qabatee jiraachuu dadhabne jechuudhaan kan namoonni erganiif daballi boba'aa kanaan wal qabatee namni makiinaa bitateetiin beenzila bitatuu hin dandeenye hin jiru. Yoo jiraate immoo makiinaa gurguratee farda bitateetiin kiroodarii keessaa haa gulufsiisu jechuudhaan deebisaan qaanessaan warra badhaadhinaa irraa kan kenname isa kana irratti illee Jawaar viidiyoo kana fayyadamuudhaan ibseeti jira. Akkasuma mindaan hojjettootaaf kafalamaa jiru mee hagam jechuudhaan kan Jawaar kaa'ee jalatti ergaan doktorii tokko Jawaariif maxxanse hedduu takka waan garaa nama nyaatuu fi waan nama qaanessu. Kanas isiniifin qooda. Inumayyuu nadaanyi akka addunyaatitti 28ffaa irra jira rakishaan gurguruudhaan Afrikaa irra 8ffaa irra jira jechuudhaan kan isaan deebisaa kennan. Deebisaa isaanii kanas waan isaan harkaa diigullee maxxanseeti jira Jawaar Mohammad. Mee maaltu deemaatiin jira chaalenjii Jawaar godhaa jiru irratti wal duraa duubaaniin isiniif qooda. Ana Abduu Moobaala Biraay bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jira. Waa'ee qaaloominsa jireenyaatii fi akkasuma daballii gatii boba'aadhaatiin wal qabatee Jawaar kalee fi arrantanaa isa kanarratti chaalenjii godhaatii jira. Qaaloominsa jireenyaatii fi akkasuma gartee daballii beenzilaatiin wal qabatee akkas jechuudhaan eegale Jawaar. Raajiidha kunis yaada namni ergee fi qabadhu kaa. Beenzilii litiri tokko birrii 300 osoo bitaa jirru garuu gatiin boba'aa gatiin itti dabalame ka jedhamu sanii waliin iyyuu 100 fi saantiba 47 namaan jiranii garuu nuti 300 bitaa jirra. Qooyi mata gara miilaa jijjiirame moo matatu miilatti jijjiirame. Nuti leetira takka birrii 300 bitaa jirra isaan ammoo 100 jedhaniiti akkasitti baasu jechuudhaan gabatee kan akkasiin maxxanse jechuudha. Beenzilli 100 fi takka saantiba 47 naaftaan ammoo 98.98 Roosiiniin 98 saantiba 98 Raajiin roophilaadha kan xiyyaaraa 109 saantiba 56 Naaftaan makiinaa gurguddaadha naaftaan gurraachi 105 saantiba 97 kan makiinaa xixiqqaadha 108 saantiba 30 jechuudhaan isa kanarraa jechuudha kan inni eegale. Amma isa kanaan wal qabatee warri mootummaa nuti akka addunyaatitti illee akkuma agartan kana 28ffaa irra jirra. Akka Afrikaatitti ammoo 8ffaa maalirra jirra ka jedhu haala kanaan miidiyaan biyya keessaa EBC, OBN miidiyaaleen garaagaraa kan biyya keessaa isa kana maxxansaati jiru jechuudha. Nuti gatii rakishaan gurgurraa. Itoophiyaan akka Afrikaatitti illee nadaaja gatii xiqqaadhaan gurgurti jechuun wanni amma dabalamee jedhamu yookiin ammoo gartee 300 jedhamu kun eega maxxanfamee boodadha. Ajandaan kun kan inni facaafame jechuudha. Akka Afrikaatitti inumayyuu 8ffaadha. Akka addunyaatitti ammoo 28ffaa moo 30ffaadha jechuudhaan haala kanaan maxxansanii jechuudha. Amma duuba deebisaalee isa kanarratti kenname keessaa tokko kan karaa miidiyaatiin faca'ee irratti illee akkasuma gartee kan Fayyisaa Leellisaa atileet Fayyisaa Leellisaa maxxanseedha. Har'a yaada lama kan inni maxxanse. Akkas jechuudhaan kan inni katabe. Namni konkolaataa bitatee gatii boba'aadhaaf yaadda'u jira natti hin fakkaatu. Yoo jiraates konkolaataa isaa gurguratee farda bitatee kiroodarii abbichuun babal'ise kana keessa xiichuu qabaata jechuudhaan xiinxallaan siyaasaa jennamoo atileetii jennamoo Fayyisaa Leellisaa haala kanaan barreesse jechuudha. Amma daa'imni xiqqoon takka akka ilmi namaa nadaaja malee hin jiraanne hin beeku. Addunyaarrattuu biyya keenya qofaa miti. Biyya keenya gartee ka teknooloojii irraa zeeroo jechuu dandeenyu ka gartee teknooloojii irraa bilisaa sanii miti bara. Addunyaan teknooloojiidhaan badhaate tuni nadaaja malee ilmi namaa yeroo har'aan tanaa kana jiraatu hin danda'u jechuudha. Fayyisaan duuba jireenya akkaataa ofii isaatii ittiin jiraatu jiru yookiin akkaataa makiinaa manaa akkaataa nama gartee V8dhaa fi makiinaa manaatiin gartee qaranee ittiin deemaatiin jiru sana dhaabbatee makiinuma manaa san yoo taate namni taajirummaa qofaa miti. Makiinaa manaa kan inni bitatuuf namni taajirummaa qofaa miti. Namni makiinaa bitate nadaanyi aguma fedhe yoo dabale akkaataa yaada isaatitti amma nadaanyi kun yoo dabale iyyuu namni makiinaa bitatu ammoo nadaaja bitatuu kan hin dandeenye iyyuu yoo jiraate ammoo gurgureetiin fardaan haa gulufuu kiroodarii yaabbichuu keessa hedduutu akka nama qaanfachiisa. Biyya ta'e nagartee hiyyeetti nama hagamtu ammoo makiinaa manaa qaba iyyuume hagamtu gartee makiinaa manaatiin socho'a. Nama hagamtu makiinaa manaa qabu sun hagamtu gartee taajira yookiin gatiin boba'aadhaa dabaluun isa yaaddesine. Gatii boba'aa alatti mee maaltu jiraatu danda'a? Qotee bulaan oomisha isaa gartee kan ittiin magaalaa geeffatu makiinaadhaan yeroo boba'aan dabalee gatiin geejjibaa sun itti dabala qotee bulatti. Hatta qotee bulaan oorruu isaa kan ittiin obaafatu nadaajaani. Nadaanyi dabale jechuun qotee bulaan oorruu isaa san ittiin obaafate oomishni isaa sun faayidaa irraan argatu jechuudha. Maaliif gatiin beenzilaa dabalee jira waan ta'eef. Nadaaja namni ima hin dhuyne malee jireenyi ilma namaa haguma nyaataa fi dhugaatii bishaanitti haajamu kana nadaajatti haajama jireenyi ilma namaa jedheetii yaadaan. Daa'imti xiqqoon takka illee ni beeyti jedheetii yaada. Namni
qe'ee takkarraa qe'ee takka deemuudhaa fi konkolaataa ala socho'aa. Biyya san keessatti nama meeqatu makiinaa manaa qaba. Makiinama manaa yoo qabaate meeqatu ta'a jira akkuma amma jenne kana. Nadaaja ala akkamiin ilmi namaa socho'uu danda'a? Fayyisaa Leellisaa qofaa miti. Miidiyaan hundi nadaajni Itoophiyaatti inumayyuu addunyaa irraa rakkisha. Afrikaa keessas akkasumatti jechuun biyyoota nadaaja rakkishaan gurguran jechuudhaan akkasitti kan inni gabaafamaatiin ture. Isa kanarratti illee Jawaar akkas jechuudhaan maxxanse. Jiraattonni araddaa bilchiginnaa Itoophiyaatti gatiin boba'aa kan addunyaas taate kan biyyoota ollaa yoo wal bira qabamu hedduu rakkisha jechaa jiru. Ammoo galiin dhuunfaa lammiilee Itoophiyaa kanneen biyyootuma ollaatiinuu wal biratti yoo madaalamu hedduu gadi aanaa ta'uu isaa dhoksuu barbaadu. Galiin ji'aa hojjetaan Itoophiyaa tokko argatu gita isaa biyyoota ollaatiin wal bira qabame yoo madaalamu hedduu xinnaa waan ta'eef dhiibbaan daballii gatii boba'aa irratti godhamu jireenya isaa irratti miidhaa guddaa qabaata. Akka armaan gadii kanatti gatiin boba'aa akkasumas galiin hojjettoota Itoophiyaa fi Keeniyaa wal biratti qindeessee kaa'ee jira. Guyyaa har'aatitti Itoophiyaatti gatiin boba'aa mootummaan kaa'ee birrii 100 yoo ta'u, Keeniyaatti ammoo birrii 163dha. Gatiin kun yaada gatiin boba'aa Keeniyaa kan Itoophiyaa caala qaaliidha jedhu waan deeggaru fakkaata. Garuu ammoo Keeniyaatti mindaan jiddugaleessaan barsiisaa tokkoof kaffalamu birrii 51,000 kan caalu yoo ta'u, barsiisonni Itoophiyaa jiddugaleessaan birrii 7,500 argatu. Kan Keeniyaa 51,000 ol, kan Itoophiyaa ammoo birrii 7,500 argatu jechuudha jiddugaleessaan. Kana jechuun gatiin boba'aa kan Keeniyaadhaa Itoophiyaa irraa parsantii 60 kan caalu ta'us galiin barsiisaa Keeniyaa kan Itoophiyaa ammoo dachaa 700 caalaa. Mindaan gita hojii kanneen birootis kanumaan wal fakkaata jechuun kanumarraa madaallii kanumarraa fudhatu fakkeenya kanumarraa fudhatuu ni dandeessanii jechuu isaati. Karaan isaan laalaniin gatiin beenzilaa yookiin ammoo gatiin boba'aadha kan biyya keenyaa kan biyyoota biroo irraa ganaan gartee gatiin isaa gadi bu'aadha. Kan addunyaa irraallee kanaasiin gadi bu'aa akka Afrikaatti illee kanaan gadi bu'aadha. Afrikaa irraa ammoo hojjettoota mootummaatiif hagamta ka gadi bu'aadha ka jedhamu tilmaamanii jiranii. Amma bakka kanaan harkaa wal dhooyite Jawaar isa kana irratti deebisaa yeroo kennuufidha jechuudha. Biyyummaan akka gartee haga biyya teennaa Afrikaa keessaa dhiisi isa addunyaa dhiisi. Afrikaa keessaa biyyummaan haga biyya teennaa gartee mindaa xiqqaa hojjetaa asiitiif kafaltu poolisiidhaaf barata barsiisaadhaa fi loltuudhaaf kafaltu waan jirtu natti hin fakkaatu. Amma Jawaar isa gartee biyya ollaa keenyaa Keeniyaadhaan wal bira qabeetii kan inni dubbate jechuudha. Akka biraatitti hojjetaa mootummaa jechuun akka gartee nama jiddugaleessaan qabeenya qabu akka tokkootitti kan inni ilaalamu. Biyya keenyatti akkuma waliin beeknu san yeroo wayyaana illee amma qofaa miti amma jireenya akka malee qaala'ee irratti hammaate malee gaafa wayyaana illee dabalatee rakkataan eenyu yoo jedhame biyya keenya san keessatti kamindaan isaa fudhatee guyyaa 15 isa hin nyaachifne. Duuba isa kanaan wal qabatee komiilee gartee Jawaar sassaabaatiin jiru karaa dhiyeenya kana chaalenjiitti godhaa jiru keessaa tokko kan hojjetaa mootummaa jireenyi nutti qaala'ee jiraachuu dadhabne mindaan kennaa xeefii baatii tokko nu bituu dadhabe jechuudhaan kan isaaf erganidha. Isa kanarratti komantiilee isaallee as jalatti jechuun komantiileen waan kana maxxanse jalaallee seenee dubbiseetiin jira waan hedduutu akka garaa nama nyaatu. Akkas jechuudhaan katabe Jawaar yaada hojjettoota mootummaa mindaa fi qaala'insi jireenyaa walgituu dadhabuu irraa kan ka'e hojjetaan mootummaa agabuu oolaa jiraachuu komiileen nu gahan keessaa ijoodha. Fakkeenyaaf wanni deemaa jiru yaaddoo guddaa uumaa jira. Hojjetaan mootummaa mindaan dabalamee jira jedhanii qaala'insi jireenyaa ajaa'ibaatiin waadamaa jirra. Hojjetaan tokko mindaan guddaan harka isaarra gahu qarshii 8,000. Inni xiqqaan gadi aanaan ammoo birrii 1,500. Yeroo ammaatti ammoo xaafiin kuntaalli tokko qarshii 12,000dha. Mindaan argamu waan biraatii miti. Xaafii bituu hin danda'u. Dhugaa dubbachuu fi hojjetaan yeroo ammaa laaqana nyaachuu dadhabee agabuu oolaa jira. Magaalaa Finfinnee keessatti waan nama dinqu ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa kondominiyeemii hojjettoota mootummaatiif kenninee jirra jedhanii gabaasa caffee Oromiyaa irratti erga gabaasanii waggaa 3 guutee jira. Garuu hojjetaan mootummaa naannoo Oromiyaa dhoowwatanii kaadiree fi kaabinee isaanii aanaa godhi. Garuu hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa dhoowwatanii kaadiree fi kaabinee isaanii aanaa fi godinaa fi garuu hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa dhoowwataniiti kaadiree fi kaabinee isaanii kan aanaa godinaa fi nama fedhaniif kennanii jiru. Hojjetaa mootummaa garuu akka barbaadanitti itti taphachaa jiru jechuudhaan kan inni katabe. Komantii jala seeneetiin ilaaliyan yeroo hedduu beeki komantiidhaan laalta wanni tokko sobamoo gartee wanni kun dhugaadhaa ka jedhu. Komantii kana jala seentanii yoo isin laaltan waan komantii jalatti barraa'u ajaa'iba jettan. Isa kanarratti dhuguma dubbatte laaqana nuti nyaataan jirru yookiin ammoo
faxara nyaachuudhaa fi hirriba irratti dabarsaati jirra jechuun hirribaan shawwadaati jirra yookiin faxara dhiifnee laaqana iraata gartee kan galgala nyaatamu san illee dhiifnee tokkocha laaqana san bakka tokkotti nyaannee akkasitti dabarsaati jirra ka jedhu komantiilee as jalatti barraa hin arge hedduu takka garaa nama nyaata wallaahi. Wachuun warroonni hojjettoonni gartee mootummaa inumayyuu kaatamma jette kuni xeefiin 12,000 jettee garuu 13,000 hiixaafiin ka jedhu yaadota gartee hojjettoonni mootummaa as jalatti barreessan ajaa'iba jettee as jala deemte jechuudha. Hedduu takka garaa nama nyaata. Wantoonni as jala komantii jalatti barraa'an akkamitti akka gartee hojjetaan mootummaa jiraataatiin jiru gaafii keessa nama galchaa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kabiraa yaada doktorri kun Jawaariif qoodeedha. Chaalenjiin inni gartee hojjettoonni mootummaa meeqaan hojjetaa jirtan jedhe jalatti komantii doktorri kun barreesseefidha. Doktora kanaafillee komantiilee namoonni mootummaa deeggaran barreessaa turan deebisaa kenneef kan isaan gartee deebisaa kennaniif jalatti waan garaa nama nyaatu waan diraamaa fakkaatudha wanti deemaatiin jiru jechuudha. Akkas jechuudhaan katabe Jawaarisa kana jechuudha komantii maxxansa isaa jalaa argate kanarratti fi deebisaa isaaf kennamellee jechuudha. Doktorri tokko akkas jechuudhaan komantii jalatti katabe jechuudhaan yaada doktoraatiin eegale jalqaba irratti Jawaar bara 2018 doktora fayyaa tahee akka eebbifame hima. Yeroo sanitti hojii kan jalqabeen qarshii 5,300 jechuudha. Kana jechuun $250 jechuudha. Yeroo sanitti sharafa yeroo sanitti $250 argataa jechuudha. Turtii waggaa 4 booda muuxannoo hojiitii fi barnoota illee dabalate kan ittiin hojjetaa jiru birrii 13,000 sharafa doolaara yeroo ammaatitti $100 tahaa jechuudha. Ka duraanii 5,300 santu $250 argataa turetu waggaa 4 booda muuxannoo fi barnoota illee dabalatee 13,000tti dabalame guddateef jechuudha mindaan isaa. Kana jechuun ammoo sharafa ammaatti $100 tahaa jechuudha. Jedheeti katabeef doktorri kun jechuudha komantii jalatti. Yaada doktorri isaaf katabe kana jalatti deeggartoonni mootummaa maaliif sobdaa profaayiliin kan keetuu kan agarsiisu biyya alaa ta'uudha mul'isa. Ati biyya keessa iyyuu hin jirtu maaliif sobda kan jedhu barreessaniif. Warroota mootummaa deeggaran kan komantii jalatti atiin sobda jedhaniin saniif doktorri kun deebisaa kenneefi akkas jedheen eeyyeen dhugaadha. Sababuma kanaatiin ji'a 5 dura biyyarraa bahe amma Somaalilaandi keessatti gatii irra wayyaa taheen hojjechaatiin jiraadhaa jira jechuudhaan warra saniif deebisee jechuudha. Waan gartee komantii jalatti doktorri tokko jedhee fi deebisaa isaan namoonni adda addaa kennaniifii fi deebisaa inni deebisee kenneef haala kanaan waliin maxxanse jechuudha. Doktora gartee silaa biyya san fayyaduu danda'u kan biyya san gartee lubbuu nama meeqaa du'arraa baraaruudhaaf sababa ta'uu danda'utu sababa mindaatiin biyya isaatirraa bahee sanuu biyya akka Somaalilaandii ta biyyaayyuu hin ta'in tagartee ganaa ofiifuu biyya ta'uudhaafuu biyya teena sanitti haajamtu san keessa zanaa jedhee ciqilfatee akkasitti hojjetaatiin jira jechuudhaan Jawaar Mohammad waan mindaatiin wal qabatu irratti kan amman tana chaalenjii godhaa jiru kana irratti isa kana maxxansee jechuudha. Haala qaruuminsa jireenyaatii fi daballii gaazaa irratti chaalenjiin Jawaar godhu daqiiqaadhaan kan inni maxxansaatiin jiru ammallee maxxansuu isaa itti fufeeti jira isin jechuu barbaadeeti. Ana Abduu Moobaal Abdurraayi hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.